Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa dhimmoota haala yeroo irratti mari'achuudhaaf istiidiyoo jirra. Egaa dhimma waraana Iraan wal qabatee haga yoonaa maaltu jira isa jedhu kaasuuf jirra. Waayilagoo hiikaa fi tasaa wajjin jirra. Hiikaa gidduu kana waraana Iraan wal qabatee yaadota wal faallaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti ka'aa jira. Tiraamp Iraan wajjin mari'ataa jirra yaada jedhu kaasu. Iraan garuu amma yoonatti mariin eegalame akkan jirre kaasu yaanni wal faallaa kun mee akkamittiin ka'achirraa kaana. Tolee darajee Tiraamp gaddaa gara waaree boodaa oduu addunyaadhaaf xiqqoo tasgabbii kennu waan fakkaatu erga dubbatee booda wantoonni baay'een jijjiiramaa jiru baay'ee giddu galeessaa dabalatee idil addunyaa irratti Tiraamp Iraan wajjin marii goonirra marii nuti goonu immoo waraanni kun waraana dhukaasa dhaabuu qofa osoo hin taane akkaataa furmaata waaraa qabuuni deebi'ee akka eegaletti yookiin immoo rakkoo bu'uuraa waan uume sana bu'uuraan furuu irratti Iraan wajjin mariirra jirra wanta gaariitu jira. Kanaaf immoo haleellaan silaa Iraan irratti akka gaggeeffamu ajajuuf ture haleellaa sa'aatii 48 gidduutti enerjii yookiin immoo anniisaa Iraan irratti kan xiyyeeffate keessumaa humna ibsaa gurguddaa Iraan irratti kan xiyyeeffate gaggeessuuf kan hin ture dheeresseera guyyaa 5 kan jedhu ture. Sana booda wantoonni dhaga'amanii wantoota wal faallisanidha jechuudha. Irra deebi'ee ammas Tiraamp miidiyaalee Ameerikaaf ibsa yeroo kennu Iraan baay'ee dadhabsiisnee jirra, humna ishii rukunnee jirra. Iraan kana booda humnumattiin falmattuyyuu hin qabdu. Garuu immoo baay'ee dhimmitee mari'achuu barbaadde waan ta'eef kana caala manca'uun barbaadde waan ta'eef isaantu marii barbaada. Jechuudhaan irra deebi'ee kan inni dubbate gaggeessitoota isaanii jalaa findheera marsaa jalqabaa marsaa lammataa humna qilleensaa humna galaanaa sirna qunnamtiyyuu jalaa mancaasneera isaa wajjin dubbachuuf iyyuu rakkataa jirra mala qunnamtii dhabnee waan jedhu kan kaasee ture. Sana hordofee Iraan irraa deebiin kenname faallaa kan fakkaatudha jechuudha. Ameerikaa wajjin tasumaayyuu mari'ataa jirru kan jedhudha har'a dabalatee jechuudha. Ministeera dhimma alaa Iraan qondaalonni olaanoon Iraan kan dhuunfaadhaanis akka mootummaattis kan isaan ibsaa jirani mariin kamiyyuu US wajjin godhamaa akka hin jirre keessumaayyuu dubbi himaan humna waraanaa Iraanii har'a ibsa baasan keessatti ibsa karaa viidiyoo gabaabatiin baasan irratti Ameerikaan ofii ishee wajjin mari'ataa jirti fakkaata waan jedhu bifa qoosatiin fakkeessan. Akka yoonatti wanti argaa jirru gaa waraanni kun amma gara baatii tokko ga'ee jira. Galee Ameerikaan Iraan humni ishii gaafa dadhabaa deemu gara marii kanaatti dhufti yaada jedhu keessumaayyuu Tiraamp kan eegaa turani. Haga yoonatti kun hin taane Iraan haga yoonaallee fageenya misaayilota dhukaastullee itti dabalteeti kan isheen haleellaa raawwataa jirtu. Wanti Ameerikaan yaaddee waraana kana jalqabde akka hin ta'iniif gaafa argamu Tiraamp yaada lamaan amma kan deemaa jirani. Gama biraan waraana bobbaasuudhaafis sochiin taasifamu jira. Fakkeenyaaf Peentaagoon loltoota addaa kan paarashuutiidhaan Iraan keessatti bu'anii haleellaa raawwachuu danda'an bobbaasuudhaaf akka jiru gabaasni bahee jira. Gama biraatiin immoo gara araaratti dhufuu mariitti deemuu irra caalatti Ameerikaan Iraan caala waan barbaaddu fakkaataa jira. Kuni maalirraa ka'uu danda'a jenna? Humna Iraan wal bira qabne fedhii Ameerikaan araaraaf yookiin immoo gara mariitti deemuu qabdu kan wal bira qabne yoo ilaalu. Tole kana bifa garaagaraa ilaaluu dandeenya. Gama tokkoon waraanni kun akka dafee dhumu Ameerikaan ni barbaaddi. Xinxaaltonni akka jedhanitti waayyoo Ameerikaan torban lamaan jalqabaa keessatti waraana kana xumura akka barbaaddu fi mootummaa Iraan salphaatti kuffisuudhaan nama isheedhaaf ta'u yookiin immoo nama baagiddu galeessaa keessatti fedhii Israa'eel fi Ameerikaa galmaan ga'uu danda'u kaa'uudhaa fi torban lamaan jalqabaa karoorfatanii turan kan jedhus jira. Torban jaas karoorfatanii turan kan jedhus jira. Garuu immoo waraana kana yeroo gabaabatti fixuudhaaf kan akka isaan itti seenanii xinxaalli garaagaraa ni agarsiisa. Egaa waraana keessatti waan si mudatu hin beektu itti seenta malee itti baasaa hin beektu wantoota garaagaraa achi keessatti si mudata. Tariitii humna dhattee loltu sana sirriitti xinxaaltee dursitee itti qophaa'uu dhabuudhaan eenyummaa humna sanaa baruu dhabuudhaan irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Inni kan biraa immoo akkaataan ijaarsa humna Iraanii akka warri lixaatti ijaaraman yookiin immoo akka isaan yaadan qofas ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa isaa yoo ilaalte mootummaan Ayatolaa gara waggaa 47 fi kanaan gurra ture. Achi keessatti immoo aayidiyooloojii yookaan immoo yaadi inni ittiin masakamaa ture aarsaa ta'uun lola keessatti aarsaa ta'uun akka kabajaatti kan ilaalamu jechuudha. Fakkeenyaaf keessumaa humni eegdota warraaqsaa warri jedhamaniitti waamamni isaanii ajajaa olaanaa Iraan yookiin immoo Ayatolaadhaa fi waan ta'eef
isaan kun aarsaa gochuun isaaniif du'uun akka kabajaatti kan isaan ilaalan jechuudha. Loltuun kamiyyuu biyya isaatiif du'a akka kabajaatti ilaala. Warri kun garuu aayidiyooloojii numti yaadumti isaan ittiin ijaaraman mataansa jira miti amma qabsaaniin kufaa. Biyya ofiitiif waardiyyaa dhaabachuu dursa of kennuuti. Fakkeenyaaf amma gaggeessitoonni hedduu jalaa du'aniiru torbanoota 3 darban keessatti akkasumas immoo waraana waxabajjii darbe keessatti yoo laalle gaggeessitoota hedduudha kan du'an. Akkaataa gaggeessitoonni sun itti du'anitti yoo fudhatte Iraan waanuma deebitee bayyanattu iyyuu sitti hin fakkaatu. Garuu immoo inni tokko gaafa du'u hatattamaan kan biraa bakka buusu. Kun maal sitti agarsiisa? Iraan rakkoo nama bakka ishee bu'uu hin qabdu jechuudha. Jedhamiti qabsaaniin kufaa qabsoon itti fufaa isa jedhamu sana akka ideoloojii sana qabu. Inni kan biraa Iraan keessatti humni kiraakte yookiin immoo humni cabee hin jiru. Fakkeenyaaf mootummaa tokko kuffisuudhaa fi keessodhaa humni gaafa ijaaramu humni mootummaa gan waraana keessa yoo jiraate mormiin uummataa daandiitti bahee yoo jiraate yoo fudhatte kana uumuudhaa fi haleellan Israa'elii fi US gaggeessan haleellaa cimaa ture. Keessumaa Israa'el marratti xiyyeeffattee humnoota baasii jedhaman humna milishaa humna sochii uummataa to'atu keessumaa magaalaa Teheraan keessatti iddoo isaan itti nama sakatta'an irratti xiyyeeffachuun buufata isaanii ajajoota isaanii ajjeesuu irratti torbanoota darban akka malee xiyyeeffattee turte. Garuu immoo gabaasaaleen Iraan keessaa ba'an BBCnis jiraatota Teheraanitti gaafa dubbatu ammayyuu humnoonni kun intaakti ta'anii jabaatanii akkuma eegumsa godhanitti jiru. Sochiin isaanii to'annoon isaan godhanii akkuma jirutti jira. Mootummaan hin buqqaan achuma jira. Ittuu waraanni kun waan isaan tokkoomse waan isaan jabeesse bakka tokkummaan isaanii yaadatta yoo ta'e haleellaa Ameerikaan dura mormiin mootummaa irratti daandii irratti bahee namoonni hedduun illee kan ajjeefaman ni yaadatama. Sochiin humti akkasiillee amma hin mul'atu. Darbees immoo iddoon diina wajjiniin hojjetu jettee yaaddee ajjeesati kan jirtu. Tarigaa Iraan haleellatu irratti raawwatame malee dhimma ani daangaa darbee yookaan immoo biyya biraa deemee weerare hin qabu. Haleellaan kun yookaan humni Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessaa baanan waraana kan akka dhaabdu yeroo adda addaatti ibsaa turte. Ameerikaan immoo wanti ishiin barbaaddu jira. Israa'elis ta'e Ameerikaan wanti isaan barbaadan akka Iraan meeshaalee waraanaa ciccimaa akka hin hidhanne meeshaa nikularaa akka hin gabbisne kan isaan barbaadanii. Iraan yoo maal ta'e waraana kana dhaabuudhaaf deemte ulaagaan ishiin keesse akkuma siin jedhe waraanni ba'a giddu galeessaa keessa waraanni Ameerikaa fi Israa'el yoo wantoota ishiin haleellaa irratti baname sun yoo irraa dhaabate waraana kan akka dhaabdu akkasumas waan ishiin feetu yookiin immoo waan ishiin irratti mari'achuu barbaaddu ulaagaan ishiin keesse tokko tokko ni jira. Ameerikaanis yookiin Israa'elis wanti isaan barbaadan jira. Iraan meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuu hin dandeenye akka ishiin deebitee ba'a giddu galeessaa keessatti yaaddoo nageenyaa ta'u akkamittiin walitti dhufuu danda'a yaanni amma Iraan kan qabdu. Fakkeenyaa fi dhimma misaa'ila ishee wajjiniin akka irratti hin mari'anne yookiin immoo dhimma kana irratti marii kamiyyuu akka hin taasifne kaasaa turte. Tarii amma waraana kanaan booda dhimmi akka ulaagaatti Iraan kaaftu irratti waliigaluu dandeessu gara mariitti fiduu dandeessu. Maali? Dhimmoonni Ameerikaan fudhachuu dandeessuu fi irratti waliigaluu danda'an gara xumuraatti fiduu danda'an waraana kana maal kaasuu dandeenya? Tole Reuters gabaasa tokko odeeffannoo keessoo kan qondaalota dippiloomaatota yookiin kan Iraan akkasumas Israa'el irraa akkasumas biyyoota immoo kana gidduu deemanii jaarsummaa mariisisan irraa namoota garaagaraa irraa dubbisee gabaasa qindeesse qaba. Gabaasa baasee kana keessatti maal jedhaa? Lamman isaanii Tiraampii marii goonaa jirra akkuma akka waan Iraan wajjin walitti dhufanii fuulan ta'anii marii gaggeessanii fi Iraan meeshaa nukularaa kana booda dhiiseera ulaa Hormuuz nan banaa akka waan jetteetti Tiraamp kan dhiyeesse akka waan fuulan ta'anii mareetanitti Iraan immoo guutummaa isaa Tiraamp wajjin yookiin immoo mootummaa Ameerikaa wajjin mariin gaggeessin hin jiru tasuma kan jedhudha kan dhiyeessite. Garuu immoo dudduubanii mariin gaggeeffamaa akka ture biyyoonni garaagaraa jidduu deemanii jaarsummaadhani ergaa dabarsaa akka turanii gabaasii Reuters kun ni agarsiisa. Kana keessatti keessumaa Paakistaan kana dura ibsitee turte biyyoota kana lamaan walitti fiduudhaaf sababni isaa biyyoota lamaaniifuu michuudha waan taateef Paakistaan gidduu akka deemaa turte. Gama biraan immoo Masirii fi Turkiinis kana keessatti hirmaataa akka turan ergaa Ameerikaa irraa fudhanii gara Iraan geessaa akka turan. Fedhiin Iraan immoo maal akka ta'e Iraan irraa fudhanii gara Ameerikaa geessaa akka turanidha. Har'a immoo ifatti Paakistaan kan ibsitee jirti jechuudha. Ergaan sun qabxii 15 kan qabu waan Ameerikaan barbaaddu ergaa kana fuunee Iraan biraan geenyirraa kan jedhudha. Deebii Iraan kennituun ammoo kan eegamaa jiru. Inni kan biraa maalidha?
achi keessatti keessumaa Iraan beekamaadha waraana kana keessatti miidhamuun ishee hin oolu garummaa waan barbaaddu qabdi jechuudha. Waraana keessatti gaaf seentu waraana keessaa wanta dirree waraanatti gaggeeffamurraa kaatetti bu'aa waraanaa kee kan itti bahe waraana keeti kan murtaa'u jechuudha. Gaafa marii gaggeessitu qaamni waraana irratti olaantummaa fudhate marii irrattis olaantummaa irratti fudhachuun isaa waan hin oolledha jechuudha. Keessumaa eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan seera baastota Iraan irratti akkasumas immoo qondaalota Iraan irratti dhiibbaa gochaa akka jiran. Dhiibban isaanis maalidha? Dhugumaan Ameerikaan amanamtuu taate mariin kun gara itti bahiisaa gara guutummaa waraanni dhaabbatee nagaa fiduutti dhufa yoo ta'e wantoota Iraan barbaaddu jechuudhani qondaalota Iraan irratti dhiibbaa gochaa akka jiru. Kunis maalidha? Qabxiilee 4-5 kan ta'ani lafa kaa'ee jira jedha gabaasi Reuters. Kun innis maalidha? Ameerikaan badii qaqqabsiistes waraana kana ishiitu eegale Israa'el wajjin waan ta'eef waraana kana keessatti badii qaqqabe hundaaf beenyaa waraana akka kanfaltu. Inni kan biraa kana booda deebitee Iraan irratti haleellaa kamiyyuu akka hin gaggeessinee fi waadaa akka galtu yookiin immoo bifa waliigalteetiin akka wabii galtu. Inni sadaffaan immoo balistik misaayilii Iraan sagantaa balistika misaayilaa Iraan irratti gaafii kamiyyuu akka hin kaasne. Sababni isaa kun dhimma walabummaa biyya tokkooti. Biyyi tokko of eeguudhaaf meeshaan waraanni ishee barbaachisa waan ta'eef kun hidhachuu dandeessa. Kana irrattis gaafii akka hin kaasne. Innis qabxiin biraa humnoonni kun kaasan maalidha? Ulaa Hormuz kana booda Iraan guutummaan to'attee hayyama Iraan bayyeegalli geejiba achirratti taasifamu hayyama Iraaniin akka ta'u jechuudha. Kanneen qabxii kaasanii jiru. Sababni isaa maalidha? Kana dura Iraan marii garaagaraa kaasteetti jechuudha. Israa'el wajjin US wajjin marii garaagaraa taasisteetti. Marsaa lama ta'anii mari'atanii isa waxabajjii darbesitu mariin gaggeeffamu iyyuu duuban Israa'el dhattee kana leelte. Ammasitoo Jeneevitti marsaa lama sadi ta'anii wal arganii haasa'anii aleellaa kana Israa'el fi Ameerikaan kan banan. Kanaaf amma yaaddoon Iraan qabdu maalidha? Keessumaa dhiibban humnoonni eegumsaa warraaqsaa kun godhan maalidha? Akkamittiin Ameerikaa hamannee isaan wajjin waliigaltee goona. Kanaaf waliigaltee ni ta'ama yoo ta'e waliigaltee amanamaa ta'e barbaanna. Dhukaasa dhaabuu osoo hin taane waliigaltee amanamaa. Sababni isaa amma akkaataa waraana kun deemaa jiruun waraanni kun amma dhiibee gara waraana yeroo dheeratti fudhatuutti deemaa jira. Kun immoo Ameerikaa kasaarsuu danda'a. Sababni isaa ammayyuu Rippaabilikaanota keessa gaaffiin ka'aa jira jechuudha. Sababni isaa Tiraamp gaafa aangootti dhufu waadaa galee dhufe waraana akka hin gaggeessine Ameerikaa baasii biraaf akka hin saaxillee baaga dugaleessas ta'e biyyoota kan biraa keessatti waraana akka hin gaggeeffamneef waadaa seenee dhufe waan ta'eef amma immoo waraayitoo seeneetiin Ameerikaa mirkaneessiin waraanatti seenee jira. Ameerikaa baasii biraaf saaxiluuf jira kan jedhu warra Rippaabilikaanii deeggartoota Tiraamp dabalatee mormiin ka'aa jira. Inni kan biraa Israa'eltu waraana kana Ameerikaatu Israa'eliif lola kan jedhu ammas yaaddoon biraa jira. Inni kan biraa immoo michuuwwan Ameerikaa baaga dugaleessaa keessa jiran baay'ee miidhan qaqqabaa jira waan ta'eef gara fuulduraatti Ameerikaan baaga galeessaa keessaa fira dhabdi kan jedhu jira. Inni kan dubbii kee irratti qorannoon tibba kana Rooyitarsii fi dhaabbilee adda addaa wajjiniin hojjetame maal agarsiisa? Ameerikaa keessatti ammuma waraanni dheerataa deemu lammiileen Ameerikaa yookiin immoo achi keessa kanneen jiraatanii sadarkaan waraana kana deeggaruu isaanii yeroodhaan yerootti parsantiin isaa gadi bu'aa jira. Kana jechuun lammiileen hedduun waraana kana akka hin deeggarre inumaayyuu walakkaadhaa gadi waraana kana akka hin deeggarree fi gara dhibbeentaa 60 kan ta'u waraana kana akka hin deeggarreedha kan qorannoon dhiyeenya kana agarsiisu. Qabxiilee ammaati kaasterraa yoo ilaalle garaagarummaa guddaan isaa gidduu waan jiruu fi yeroo kana keessatti carraan waliigaluu isaanii baay'ee dhiphaan jira. Tokkoffaa Ameerikaan ulaan addunyaadhaaf baay'ee murteessaa ta'e ulaan Hormuzii Iraaniin akka to'atamu hin barbaadu sadarkaa jalqabaa irratti. Iraan Ameerikaa deebitee carraan amanuu isheeti yeroo lammaffaadhaaf gantee waan waraanatti seenameef yookiin immoo otoo walii galtee taasisaa jirra otoo jettu cabsitee duuban waraanatti waan seentee fi sadarkaan itti Iraan Ameerikaa amantee ammas yoo walii galteen ifa ta'e hin kaa'amin wajjiniin irratti walii galtu jiraachuu dhabuu danda'a. Akkasumallee dhimma Ameerikaan yaaddoo guddaan Nikulaara dabalataanii dhimmi misaa'ilaa ishee yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Amma kan Iraan kiiloomeetira 2,000 ol kan deemu akka hin qabnetti odeeffamaa ture. Dhiyeenya kana kan kiiloomeetira sana darbee kan jedhu gabaasni Israa'el ni agarsiisa. Ba'aa jira waan ta'eef dhimmi addunyaa qaxxaamure misaa'illee Iraan addunyaa qaxxaamure yaaddootti ta'aa jiru waan jiruufi Ameerikaan kana dhimma misaa'ilaa ishee intini keessaa hin baaftu. Dhimma irratti waliigaltee keessaa hin baaftu. Iraanis immoo dhimma misaa'ilaatiin waan wal qabate waan dhiistuu miti. Kana keessa galchuu hin barbaadu. Sirriidha.
asirratti waa dabaluu barbaadeetaniin kana jennee haa xumurruuti. Gabaasa Reuters kana keessatti yaaddoo yookiin immoo wanta biyyoota lamaan kana hudhu kaasa gabaasni kun jechuudha. Maalidha? Waraana kanatti gaaf seenamu Israa'elis ta'ee US'n ajandaa isaanii yookiin immoo kaayyoo waraana kanaa qabxii 2-3 lafa kaaniitti seenanii dhimmi nukleeraa tokko dhimmi baalistik misaayilaa inni kan biraati. Inni kan biraa immoo dhimma humnoota Iraan baha giddu galeessaa keessatti deeggartu kan biyyoonni kun shororkeessitoota jedhanii waamanii kana keessa harkaa fudhattu kan jedhudha Iraanii. Iraanis immoo kan kaaste maalidha? Kanaa dhimma keessumaa dhimma baalistik irratti gaafiin kaasina kan jedhudha. Gabaasi kun maal jedha akka gabaasa Reuters kanatti Tiraamp dhugumaanii mariin dhugaa akka gaggeeffamu ni barbaada. Waraanni kun akka dhaabbatu ni barbaada kan jedhudha. Garuu immoo Iraanii isaan amanuu ammas hin rakkatti. Gama biraan immoo Israa'el ammayyuu yaaddoo qabdi mariin kun galmaa gahaa kan jedhu. Gama biraatiin yaaddoon gama Iraanii ka'u maalidha akka gabaasa kanaatti? Fakkeenyaa fi kana dura waraana Gaazaa fi waraana Libaanos keessatti gaggeeffame irratti erga mariin taa'ame erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu godhamee booda Israa'el irra deddeebiidhaan Gaazaa keessattis Libaanos keessattis haleellaa gaggeessaa jirti. Ammas Israa'eliif yookiin immoo US wajjin keessumattuu erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu isaati waraana dhaabu erga goonee booda waraan deebi'ee dhukaasni nurratti banamuu dhiisuu isaati wabiin keenya maalidha kan jedhu gaafii kaasu. Ammayyuu biyyoota kana walitti fidanii fedhiin isaanii wal faalladha waan ta'eef kanneen walitti fidanii araarsuudhaa fi hojii manaa guddaa biyyoota akka Turkii biyyoota akka Masirii fi keessumaa immoo Paakistaan kan amma walitti fiddee isaan mariisisuuf jettuuti. Torban kana keessa biyyoonni kun yookiin immoo karaa gidduu namoota isaan gidduu jiraniitiin magaalaa Islaamabaad keessatti Paakistaan keessatti torban kana wal ga'anii ni mareetu kan jedhu gabaasi Reuters kun ni agarsiisa Darajje. Ayyin egaa dhimma waraana baha giddu galeessaa keessa jiru haga yoonatti maaltu jira isa jedhu irratti yaada kaasaa turre. Egaa haga yoonatti haleellaan itti fufee jira. Dhukaasa dhaabuunis hin taasifamne. Garuu gara mariitti deemuu yaadni jedhu bal'inaan gabaafamaati jira. Waraanni kun garamitti baha isa jedhu egaa wal duraa duubaan hordofnee isin biraan geenya. Kanarraaf jennee suma irratti xumurraa waan waliin turtaniif isin galateeffanna.